Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduutti nu faana turaa affeerraa keenya oduu waliin dhandhaliseessisaa. Kantiibaa Adaanech Abeebee Itoophiyaa, Eertiraa, Suudaan Kibbaa fi Suudaanitti Daayirektara Baankii Addunyaa Osmaan Diyoon waliin mari'ataniiru. Kantiibaa Adaanech fuula marsariitii isaan irratti akka barreessanitti piroojeektoonni misooma magaalaa keenyaa Baankii Addunyaan deeggaraman akkaataa qulqullinaa fi hatattamaan xumuraman akkasumas itti fufiinsa deeggartoota teeknikaa kennuun haala danda'amu irratti mari'anneerra jedhan. Injifannoo yaadannoo Adawaa uummattoonni gurraachi ittiin boonan Daayirektara Osmaan Diyoon daawwachiisuu isaanii Kantiibaa Adaanech ibsaniiru. Hojiilee misoomaa amma ammaatti hojjanne deeggaruun nu cinaa waan dhaabbattanii fi fuulduras caalaa deeggaruuf waadaa galuu isaaniitiif nan galateeffadha jedhaniiru. Ministeerri Maallaqaa Ahmed Shidee hirmaannaa diinagdee Baankii Misoomaa Afrikaa Itoophiyaatti qabu akka cimsu gaafatan. Ministeerri Maallaqaa Ahmed Shidee hirmaannaa misoomaa dameelee adda addaa irratti taasisu cimsee akka itti fufu gaafataniiru. Ministeerri Maallaqaa Ahmed Shidee Daayirektara olaanaa baankichaa Joonaatan Niizaa Koreeraa waliin mari'ataniiru. Baankichi Itoophiyaatti hirmaannaa guddina hawaasa diinagdee irra taasisaa jiru dinqisiifatanii riifoormii fi gabbisa dandeettii biyyattiitti hojjetamaa jiruu fi deeggarsa taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Baankichi piroojeektoota aardichaa qindeessu fi inisheetiivii gaanfa Afrikaa deeggaruun qooda bahaa jiru dinqisiifataniiru. Baankichi hirmaannaa misooma Itoophiyaatti qabu cimsee akka itti fufus gaafataniiru. Daayirektarri olaanaa misooma Baankii Afrikaa gama isaanii baankichi deeggarsa piroojeektoota bu'uura misoomaa bishaan qonnaa fi agiroo industirii Itoophiyaaf akkasumas dhaabbilee adda addaaf kennuu ibsaniiru. Hooggantoonni lamaan fuulduraaf hariiroo cimaa mirkaneessuuf akkasumas hirmaannaa misoomaa baankichi Itoophiyaaf taasisu guddisuuf mariilee wayitawaa fufiinsan taasisuuf waliigaluu isaanii odeeffannoo ministeera maallaqaa ni mul'isa. Daandiin Itoophiyaan ulaa galaanaa itti argachuuf deemte fayyadama waloo biyyoota qaxanichaa irratti kan hundaa'edha jedhan hayyoonni. Hojiin marii yuunivarsiitii Asoosaa mata duree ulaan galaanaa nageenya fi misooma Itoophiyaa egereef jedhuun qopheessee adeemsifameera. Hayyoonni waltajjicha irratti hirmaatan yaada kennaniin akka jedhanitti biyyoonni ulaa galaanaa qaban diinagdee, dippiloomaasii fi hariiroo alaatiin dhageettii guddaa qabu jedhan. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa fi qorataan kutaa barnoota ikoonomiksii Mahammad Ibrahim akka jedhanitti Itoophiyaan biyyoota ulaa galaanaa argachuuf dhimmoota jireenyaa jedhaman keessaa kan jalqabaati. Dureeyyiin investimentii kallattii alatti investi godhan filannoo isaanii biyyoota ulaa galaanaa qabanidha kan jedhan hayyoon kun Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishee investimentii kallattii alaa ni jajjabeessa jedhaniiru. Addunyaan har'aa gama hundumaanuu dorgommii kan itti baay'ate akka ta'e dubbatanii dorgommii kana mo'achuuf meeshaalee diinagdee fi dippiloomaasii ni barbaachisa jedhaniiru. Daandiin Itoophiyaa ulaa galaanaa itti argachuuf deemte fayyadama waloo biyyoota qaxanichaa irratti kan bu'uureffatedhas jedhan. Yuunivarsiitii Waachaamutti gargaaraa Piroofeesaraa kutaa barnoota seenaa Dr. Asiraat Armaalloo gama isaaniitiin qaala'insi gatii mana nama hundaa galuunsaa hin oolu jedhan. Itoophiyaan kiraa buufataaf baaftu waarshaalee gurguddoo ijaarsisuu akka danda'u Dr. Asiraat kaasanii diinagdee qofa osoo hin ta'in rakkoon hawaasummaa buufata dhabuutiin wal qabatan jedhan. Daandiin Itoophiyaan buufata itti argachuuf deemte kan jajjabeeffamuu fi faayidaa olaanaa akka qabu himaniiru. Waraqaa qorannoo kan biraa kan dhiyeessan Yuunivarsiitii Asoosatti Giinii fi barsiisaa kutaa seeraa Kidaanee Dayyaasaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne dhiibbaa humnoota alaa jalatti kufuu akka danda'an dubbataniiru. Indiyaatti baaburri konkolaachisaa malee kiiloomeetira 70 ol qofaasaa imale. Indiyaa Railways erga baaburri fe'umsaa kiiloomeetira 70 ol konkolaachisaa malee ofiin imalee booda qorannoon akka gaggeeffamu ajaja dabarse. Viidiyoowwan marsaalee hawaasaa irratti qoodaman baaburri wayita buufataalee baaburaa garagaraa saffisa guddaan darbu agarsiisa. Akka gabaasaaleen jedhanitti gaafa dilbataa baaburichi kutaawwan Jamuu fi Kashmir irraa hanga Punjaabatti bakka Hoshiyaarpur jedhamutti konkolaachisaa malee deeme. Baaburri kun miidhaa tokkollee osoo hin dhaqqabsiisin dhaabsisuun akka danda'ame dhaabbanni baaburaa biyyattii hime. Aanga'oonni madda oduutti akka himanitti taateen kun dilbata ganama keessaa akka biyyattiitti sa'aatii 2:25 hanga 3tti raawwatame. Baaburri konkolaattota 53 harkisaa adeemaa ture kun dhakaa daakame baatee imalaa ture. Fe'umsi kunis Jammuurraa Punjaabatti kan gaggeeffamaa ture ennaa ta'u bakka Kaataa'uu jedhamutti hojjettoonni wal geeddaruuf dhaabbachuun himameera. Aanga'oonni akka himanitti konkolaachisaa fi gargaaransaa erga keessaa bu'aniin booda baaburichi irraan gadee sarara hadiidarra imaluu jalqabe. Baaburri kun saffisa sa'aatitti kiiloomeetira 100tti dhiyaatutti kan gulufaa ture ennaa ta'u dhaabsifamuun dura buufataalee baaburaa 5 keessa darbeera. Erga waa'ee baabura qofaa imalu kanaa dhaga'anii booda aanga'oonni ulaawwan konkolaattota hadiidaa qaxxaamuran itti ce'an cufaniiru. Hojjetaan dhaabbatichaa tokko mukkeen mummuruun hadiidarra naquun dhaabsisuu danda'e jechuun qondaaltonni himan. Mukkeen hadiidarra kaa'aman saffisa baaburichaa hir'isuuf gargaaraniiru. Aanga'oonni dabaluun sababa baaburri kun itti socho'e adda baasuu fi gara fuulduraattis dhimma
dhimmi kun akka hin muudanne hambisuuf yaalaa akka jiru ejensiin oduu kanatti hime. Addunyaarraa neetworkiin baaburaa isa guddaadha kan jedhamu daandiiwwan baaburaa Indiyaa waggoota 160 dura bara kolonii British keessa ijaarame. Ammatti neetworkiin kun guyyaatti baabura 11,000 ta'an kan deddeebisu ennaa ta'u hadiida baaburaa dheerina kiiloomeetira 1,107 ol qaba. Waxabajjii bara darbe keessa Indiyaan seenaa ishee keessaa balaa baaburaa isa hamaa keessummeessiteetti. Gaafas baaburoonni nama fe'an lamaa fi kan fe'umsaa tokko bulchiinsa Odishaa keessatti walitti bu'uun yoo xinnaate namoota 275 lubbuu dhabamsiisaniiru. Lammiin Filisxeem Ahmed Al-Gufree haleellaa Israa'el mana maatii isaa Gaazatti argamu irratti raawwateen haadha warraa fi ijoollee isaa 3 dabalatee firoottan isaa 103 jalaa ajjeefamuu himeera. Ahmed Al-Gufree nama gaa'ela dhaabbatee fi abbaa ijoollee dubaraa 3 ture. Garuu haleellaa Israa'eliin mana maatii isaa kan magaalaa Gaazaa irratti raawwatameen haadha warraa fi ijoollee isaa 3 dabalatee firoottan 103 jalaa ajjeefame. Ahmed haleellaa boombii miseensa maatii isaa 103 fixe jalaa lubbuun hafuu kan danda'e sababii guyyaa sana achi hin turreefi. Innis gaafa sana bakka kiiloomeetira 80 magaalaa Gaazarraa fagaatu Iyyaarikoo magaalaa West Baankii keessatti argamutti ugguramee ture. Ahimedis onkololeessa 2023 guyyaa Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwatte sana dirree ijaarsa Teel Aviv keessatti hojjetaa ture. Itti aansee sababii waraanaa eegaleef uggura waraanaa Israa'eliitiin Ahimed haadha warraa fi ijoollee dubaraa 3 itti deebi'uu hin dandeenye. Yeroo bilbilli ba'uuf guyyatti al tokko isaan dubbisa ture. Halkan muddee 8 yeroo haleellaan naannoo maatii isaatti raawwatamaa ture haadha warraa isaa waliin bilbila haasa'aa turan. Akka duutu ni beekti ture jedha. Hamaan irratti hojjette kamiifuu akkan dhiifama taasisuuf na gaafatte. Akkas jechuun barbaachisaa akka hin taane itti hime. Yeroo dhumaatiif kan waliif bilbille sana ture. Haleellaan boombii cimaa mana eessuma isaa irratti raawwatameen halkan sana haati warraa isaa fi ijoolleen isaa dubaraa 3 Taalaalaana fi Najiilan ajjeefaman. Akkasumas haati Ahmed obbolaansaa 4 fi maatiin isaa akkasumas ijoolleen eessummanii fi adaadaa ajjeefaman. Waliigalatti namoota 100 olitu ajjeefame. Ergasii baatii 2 ol ta'ullee hanga ammaatti reeffi muraasa isaanii Jijjigaa jalatti hafe. Torban darbe guyyaa dhaloota intala isaa Quxusuu yaadate. Najiilan silaa waggaa 2 guutti turte. Ahmed ammallee badii isa muudate hubachuuf yaalaa jira. Reeffa ijoollee isaa hammachuu dhaqqabuu yookiin awwaala isaanii irratti argamuu dhabuunsaa ammallee ija isaa imimmaaniin guutamaa dubbata. Ijoolleen durbaa koo ammallee anaaf simbirroota xixiqqoodha jedhe. Abjuu keessa waan hin jiru natti fakkaata. Waan nu mudate ammallee amanuun na rakkisa jedhe. Ahmed suuraalee ijoollee isaa bilbila harka isaa fi foddaa laaptoopirraa haqeera akka isaan hin adamsiifneef. Maaltu akka maatii isaa mudate ilaalchisee firoota isaa fi ollaa muraasa lubbuun hafan irraa waan dhagahee walitti qabate. Isaanis jalqaba Misaa'el seensa mana maatii isaa akka haleele itti himan. Isaanis saffisaan baqatanii gara mana eessuma koo naannoo sanatti argamuu dhaqan jedhe. Haa ta'u malee daqiiqaa 15 booda xiyyaarri waraanaa mana sanarratti haleellaa raawwate. Gamoon abbaa darbii 4 kan maatiin kun itti ajjeefaman naannoo Zayituun mana yaalaa magaalaa Gaazaa keessatti argamu Sahaabatti dhiyaattee argama. Amma ijaarsi gamoo sanaa diigamuun naannichatti kan hafe xuqaawwan halluu kubbaayyaawwan pilaastikaa magariisaa huccuuwwan daaraan makamanitu mul'ata. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatooma jechaa qophiilee cabbii miidiyaa kan waliin turtii gaarii.